Dhibee sukkaaraa kan jedhu deebi'een jira. Akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa baay'atu. Mi'aarra immoo dhibeen sukkaaraa maadha? Mallattoon isaa maali? Maaltu dhibee sukkaaraaf nama saaxilaa? Gosa meeqatu jira? Akkasumas wantoota namni dhibee sukkaaraa qabu beekuu qabu tokko tokkoon isinitti hima. Barnoonni kun egaa hawaasaaf kan qophaa'edha malee saayinsii hedduu waa'ee dhibee sukkaaraa of keessatti qabatee hin jiru. Akkuma waliigalaatti kan hawaasni beekuu qabu qabatee jira. Chaanalii kana faaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii taatii waan hedduu irraa baradhaa jira. Asumaanan gara barnoota kootti darba. Mee jalqaba maalummaa dhibee sukkaaraa haa ilaallu. Dhibee sukkaaraa jechuun maalidha kan jedhu. Dhibeen sukkaaraa wayita hangi sukkaaraa dhiiga keessatti argamu yeroo dheeraaf hamma barbaachisu ol ta'udha. Dhiiga keenya keessa hangi sukkaaraa yeroo inni hanga barbaachisu kan amma noormaalii ta'u ol yeroo ta'u kan mul'atudha jechuudha. Kun egaa yeroo gara mana yaalaatti finnu ganama osoo waan nyaatiin yeroo guluukoosii qaama keenya lakkaa'amu 126 ol yoo ta'e yookaan immoo yeruma kamuu nyaata nyaannes haa ta'u lakkaa'amee 200 ol ta'e akkasumas fincaan baay'atee amma beelloodha taanaan yookaan immoo hemogloobiin A1C ilaalamee 6.5 ol taanaan dhibee sukkaaraa qaba jedhama namni tokko. Dhibeen sukkaaraa sababa maalii dhufa inni ilaalle sababa hormooniin insuliin jedhamu xiqqaachuudhaan dhufa tokko. Garbiraan immoo hormooniin hin xiqqaanne garuu dalagaa isaa sirnaan hojjechuu dhabuudhaan kan uumamudha. Kanaaf dhibeen sukkaaraa hanga sukkaarri qaama keenya keessa jiru noormaalii ol yoo ta'edha. Akkasumas yookaan insuliinii qaama keenya keessa jirutu irratee jira. Yookaan immoo insuliiniin jira garuu hojii isaa sirriitti hojjechuu hin didu. Qaamni keenya ajajamuuf yeroo didudha. Insuliiniin ga'aan jira. Haa ta'u malee qaamni keenya insuliiniif ajajamuu yoo dide dhibee sukkaaraa jedhama. Inni gosa tokkoffaan yeroo hedduu yeroo insuliiniin qaama keenya keessa jiru xiqqaatudha. Inni gosa lammaffaa immoo insuliiniin jiraatee yeroo qaamni keenya insuliiniif ajajamuu didu. Insuliinii kan jennu kun egaa hormooniidha. Hormoonii taatee qaama keenya keessaa rajiijii kan jedhamtuti oomisha. Hormoon insuliinii jedhamtu kan sukkaara qaama keenya to'attu kana kan oomishu rajiijiidha. Dhibeen sukkaaraa nama kamiyyuu qabachuu danda'a. Addunyaa kanarratti namoonni miliyoona 500 ol ta'an dhibee sukkaaraa qabu jedhamee tilmaamamu. Walakkaa biliyoonaa kan ta'an namoonni dhibee sukkaaraa qabu jedhamee tilmaamamu. Akka biyya keenyaatti namoonni miliyoona 2 ol ta'an dhibee kana waliin jiraatu jedhama akka Itoophiyaatti. Namoonni miliyoona 2 ol ta'an. Dhibeen kun dafee yaala hin argatu taanaan rakkoo adda addaa namarraan gahuu danda'a. Dhibeen sukkaaraa akka addunyaatti miidhama kalee sadarkaa dhumaa yookaan end-stage renal disease kan jennu kalee jijjiiruu hanga barbaachisu jechuudha. Akkasumas jaamina ijaa akkasumas muramuu miilaa wantoota fidan keessaa sadarkaa tokkoffaarratti argama. Akka addunyaatti kan ija namaa jaamsu dhibee sukkaaraadha. Akka addunyaatti kan kaleen akka tajaajila ala taatu taasisu dhibee sukkaaraadha. Akka addunyaatti miilli namootaa akka muramu kan taasisu sadarkaa tokkoffaarratti kan argamu dhibee sukkaaraadha. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman dhibee kana waliin waggaa tokko keessatti lubbuu isaanii dhabu. Namni tokko dhibee sukkaaraa qaba kan jedhamu akkuma nama jedhee osoo nyaata nyaatiin sa'a 8 oliif osoo nyaatiin ture yookaan soomaa ture yookaan rafee ka'ee ganama hangi sukkaara isaa 126 ol yoo ta'edha. Yookaan immoo nyaatee mallee sukkaarri isaa 200 ol ta'ee fincaan kan baay'atuu fi amma kan dheebotu kan beela'u yoo ta'e akkasumas hemogloobiin A1C 6.5 ol yoo ta'e. There's two types of diabetes, type 1 and type 2. In type 1, our own immune system attacks our pancreas and it's not able to make enough insulin. In type 2, there's insulin resistance, meaning there is insulin, but it's just not able to do its job. So type 1, no insulin. Type 2, too much insulin. Type 1 is usually diagnosed in childhood, whereas type 2 is diagnosed in adulthood. But because of our modern food environment, even children are getting diagnosed. Type 1 is usually because of genetics or family history, whereas type 2 is usually because of bad diets or lifestyle habits. Type 1 has one solution, insulin, but type 2 can be preventable just by making lifestyle changes. Stop snacking every 2 hours, exercise, stop eating processed sugar, add more fiber into your diet. Doctors usually prescribe medications like insulin or metformin, but if you do these lifestyle changes, you may not even need the medication.
Dhibeen sukkaaraa akka waliigalaatti bakka gurguddoo lamatti qoodama. Haa ta'u malee kan yeroo ulfaa qofaatti yoo daballe bakka gurguddoo sadiitti qooduu dandeenya. Bakka gurguddoo sadii isaanis dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa, gosa lammaffaa fi dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa jedhamu. Type 1 diabetes, type 2 diabetes and gestational diabetes jennee gargar qoodna. Dhibeen sukkaaraa gosa tokkoffaa yookaan type 1 jedhamu kun sababa hir'ina hormoonii insuliiniin kan dhufu yoo ta'u, namoota umuriin isaanii waggaa 30 gad ta'edha kan inni baay'inaan hubu. Akkasumas namootuma gurguddoollee hubuu danda'a darbee darbee. Dhibeen sukkaaraa gosa lammaffaa immoo sirnaan hojjechuu dhabuu hormoonii insuliinii irraa dhufa. Yookaan qaamni keenya hormoonii insuliiniif ajajamuu dhabuudhaan kan dhufudha. Namoota dhibee sukkaaraa qaban parsentaan 90 gosa lammaffaa kanarra kan qaban. Insuliinii qabu qaama isaanii keessaa, qaamni isaanii immoo insuliiniif ajajamuu didee giluukoosiin qaama keessa akka baay'atu taasisa. Inni kun immoo irra caalaatti namoota gurguddoo ta'anii fi yookaan waggaa 30 ol ta'anii fi ijoollee biratti immoo ijoollee baay'ee furdoo yookaan obees ta'an biratti mul'ata. Gosti sadaffaan dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa jedhama. Inni kun yeroo garbiraan jiru yeroo ulfaa qofa kan dhufudha. Dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa qofa argamudha jechuudha. Kanaaf gosti tokkoffaa hormoonii insuliiniitiin jiru. Gosti lammaffaa hormoonii insuliinii jira garuu qaama keenyatu ajajamuu fi dida. Inni sadaffaa immoo ulfa wajjin wal qabata. Gara mallattoolee dhibee kanaatti yoo deemne dhibeen sukkaaraa mallattoo akkamii agarsiisa jennee ilaalle gosti lammaffaa yookaan type 2 diabetes kan jennu yeroo hedduu mallattoo hin qabu. Mallattoon yookaan wantoota akka namni sun dhibee sukkaaraa qabu shakkisiisan keessaa kan jalqabaa kaleen hojii dhaabuu ishee qofa ta'uu danda'a yookaan iji arguu rakkisuu ta'uu danda'a yookaan miila isaanii keessa isaan nyaachuu isaan gubuu mallattoo akkas akkasii ta'uu danda'a. Erga inni rakkoo fidee booda adda baafamuu dhaan beekaman gosa lammaffaa kun. Inni gosti tokkoffaa garuu yeroo baay'ee dheebotu, bishaan baay'ee dheebotu, ammaa bishaan dhugu, fincaan baay'ee fincaa'u, ammaa fincaa'u, baay'ee beela'u, ammaa nyaatu garuu qaamni isaanii hin dabalu. Ammaa nyaatanii malee dabaluu haa ta'uuti qaamni isaanii ni hir'ata, dadhabbii qaamaa qabaatu. Warri gosti lammaffaa madaan dafee hin fayyu, infekshiniin garaagaraa deddeebi'ee isaan qaba. Sababni isaas namoonni dhibee sukkaaraa qaban ittisuun qaama isaanii gadi bu'aadha waan ta'eef infekshinii adda addaa dafee isaan qaba. Kanaaf akka waliigalaatti gosti tokkoffaa fincaan baay'achuu, bishaan ammaa dheebochuu, baay'ee beela'uu, ulfaatina qaamaa irrachuudha mallattoon isaa. Inni lammaffaa garuu madaan dafee fayyuu diduu, infekshinii garaagaraa ammaa dhukkubsachuu, akkasumas iji isaanii arguu diduu fa'aa, kaleen isaanii miidhamuu yookaan hojii dhaabuu akkasumas miila keessaa isaan gubuu isaan nyaachuu fa'aa ta'uu danda'a jechuudha mallattoon isaa. Mallattoolee kan arginaan egaa immiidiyeetii gara mana yaalaa dhaqanii qoratamanii yaala barbaachisu argachuun baay'ee murteessaadha. Gaaffii qabaannaan koomentii jedhan haa kaa'aa turtii gaarii.